Yooyyaa ashamaa akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan torbeedhaan beektota hayyoota abbootii gadaa jaarsolii biyyaa gootaa fi kanneen kana fakkaatan isinii kan dhiyeessuu fi barnootaaf ergaa dabarsu kan jedhu kan xiinxalee ergaa gama hundumaatiin kan isinii dabarsu keessumaayyuu aadaa uummata Oromoo Gujii irratti kan xiyyeeffatu mata duree adda addaa kunoo sagantaa isaa amma jalqaba. Guyyaa har'aa sagantaa kanarratti sirna aadaa Gujii keessatti hojii gurguddaa hojjetaa kan turanii fi yeroo ammaa kana nama baay'ee jaallannuu fi kabajnu sirna gadaa keessatti gahee guddaa kan ba'ataa turanii fi sirna aadaa Gujii keessatti abbaa seeraa kan ta'an tokko walii isin barsiifna, isinis itti dhiyaadhaa, nu waliin turan immoo affeera keenya gamanaati. Turtii gaarii. Yooyyaa ilaa arrabarraa naambura. Ilaa arrabarraa hafee jira. Sagantaa keenya kana eebbaan nu jalqaba. Waaqa abbaa waaqayyo waa'ee gadaa waaqi murtee waaqa gadaa Gujii gurraacha waaqi uraagaa waaqi wokkoo waaqi maatti nagaan bulchite nagaan oolchu waaqa abbaa waaqayyo nagaan bulchite galata keeti waggaa nu eddee waggaa dhaati nu geette waaqayyo galata keeti ammallee kunoo seera dabarsina jennee seera dabarsiisaaf na yaamanii as dhufeera arraba afaan nu walbeesisi afaan nabani bixaala afaan nu fuudhi bilbila afaan nu kee hatiyyaa garaa nu godhi gaaroo abaarsaa nu godhi nagaan nu bulchiteerta nagaan nu bulchite asiin nu geetta waaqayyo galata keeti. Ameen. Guddaa guddisnee siin galateeffanna. Egaa sagantaa keenya akkuma beekamu Kunistira Miidiyaan dhimmoota garaagaraa irratti daawwattootaaf yookiin hordoftootaaf dabarsa. Egaa hordoftootaaf dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti keessumaayyuu aadaa uummata Oromoo keessattuu kan xiyyeeffatu aadaa uummata Gujii irratti xiyyeeffateetudha kan hojjetaa jiru. Isa kanaaf torbeedhaan namoota akka keessanii beektota ergaa fi barnoota irraa arganna kan jedhu torbeedhaan istiidiyoo isaatti Kunistira Miidiyaan affeeruudhaan kan uummataaf yookaan immoo daawwattootaaf karaa TikTokii, Facebookii fi YouTubeetiin dabarsudha. Isa kanaaf egaa turtii gabaabaa waliin taasisnaa. Isinis yeroo keessaniif nu kennitanii as istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif guddaa guddisnee siin galateeffannaa. Galata nu argadhaati. Mee maqaa keessan daawwattoota keenya wajjin wal baradha. Maqaan kiyya Abbaa Seera Gujii Girjaa Godaanaa Kallachaa jedhama. Abbaa Cirratte akkana naan jedhama. Lafti ladhee haarra jedhanii ganda diidolee haarraati. Amma aanaa surroo barguddaati. Gochi tiyya sarboortuu oorroo balbalti hoomaa warra gooroo duddaati uraa ga'an dhalataa biyya kanaatti dhalataa Gujiiti. Waan aadaa Gujii waan aadaa Oromoo hunda isaatu kakiyaa beeku hin beeka. Yoo na gaafatanii hima waan maraayyuu hin beeka galata waaqa. Mee aadaan isiniif maali? Aadaa jechuun aadaa ilmeen namaa dhalti ilmeen namaa itti bultu aadaa jechuun itti bulmaata seera namaati. Gondooroo jechuun maal jechuudha? Gondooroo jechuun hiikamsa bacaa qaba. Jechoota bacaa qaba. Sirna ittiin bulmaataa sirna walii itti bulchu Gujiin qaba. Jechuun obboleessa ajjeese yookaan gocha gosa ajjeette Gondooroo jedhama. Obboleessa ijjeesu aadaa muti. Firri ijjeesu aadaa muti. Gochi gosa ijjeettu aadaa muti. Yoo ijjeette akka tasaa yoo ijjeette Gondooroo qaba jedha. Gondooroo jira. Gondooroo malee aadaa ilma namaa aadaa Gujii aadaa Oromoo Gujii keessa buluu hin danda'u. Yoon Gondooriin jechuudha. Jalqaba amma xumuraa isaa nu ibsa. Sirni Gondooroo kuni nami tokko akka tasaa yoo obboleessa fi darbatee waraane ni oo'a. Yoo nami oo'e ambade obboleessa kiyya jedhee ambade jedha nami. Yoo ambade hin jedhini beekaa ijjeesee nyaapha jedhan. Ijjeesee ambade obboleessa kiyya ambade jedhee itti jiga reeffa jiga adoo inni gadi lakkisinu ambada jedhee ambade jedha. Akka inni nama daneeru beeke alagaan warri ollaa san jiru ambade
jedha. Gizee lama, gizee sadi, gizee afur yoo inni jedhe alagaan reebaa dhufaa. Reebaa yoo dhufan isa itti mammaratee reeffa san qabatee dhagganii danuu ta'u tasa jeesuusa. Ambadee ambadee yennaa jedhe danuu ta'uu beekanii reebanii dhufanii akka firii namichaa firii nama waraanamee sun firii nama du'ee sun dhaqqabee akka isa ijeenne nami reebaa dhufe gujiin achii fuudhee dhossaa achii fuudhee dheedhataanii nami kun awwaala gurbaatti hafaa nami kun namicha nama ajjeese tasa ajjeese ambadee ambadee jedhuun sun callaa hiikansa qabdii hiikansa ilma namaa akka seera gujiitti ambadee jechuun aadaa ifi geette seera ittiin bulmaataa akka gujii itti bulu seera gujiiti yoo ambadee jechaa dhabee ambadee jechaa dhabee hennaa cadhi jedhee biraa deeme nyaaphaa hamaa jedhanii barbaadanii qabanii hidhanii. Turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeera keenya qabanaati. Turtii gaarii. Qabanii nama ambadee hin jedhini qabanii beekaa ijeesuu isaa beekanii adda ambadee jecha adda dhabe namni kun hamaa. Yakkaa mesedhanii hayyuu fidanii hayyooti abbootiin seeraa abbaan gadaa achi hin dhaqu abbaan murtii achi hin dhaqu hayyu abbaan seeraa hayyu seerman nuti hojjannu kanaayyuu bacaa hojjanneerra kanumaan dhaqanii isa kana qabanii dhossanii gizeen duuba hidhanii obboleessa nama du'e itti fidanii nami nama keetii jeessa kana tumadhuu jedhaniin. Maaf ambadee hin jenne gaa hiyyinallee ambadeellee hin jenne beekaa jeesee jedhanii qorqoranii hubatanii nama beekaa obboleessa fi jeesse ta'uu beekanii nama obboleessa isaa itti nama du'ee itti yaamanii ka'anii dura qabanii tumachiisan. Qorqoranii nama naasuu hin qabne ta'uu isaa hubatee hayyuun hubachiisanii. Yoo inni wallaalchumaaf. Yeroo ammaa kana odeeffataa isaan irraa barnoota fudhataa kan jirrudha. Ammas turtiin keessan nu waliin na turre immoo affeera keenya qabanaati. Turtii gaarii. Cadhisoonni jiraate tumaataa dura fidanii akka inni hin tumanne godhan. Akka inni obboleessuni hin tumanne godhan. Maaf hin wallaale malee beekaa ijeenne. Ambadee jechuu dhabiisi wallaalcha malee hin beekuufi malee beekaa ijeenne kate wallee qorqoranii gadi bu'anii dura qabanii gizee obboleessi tumatullee jalaa fuudhan tumachiisu. Yoo obboleessi tumatu jalaa fuudhanii hin madeessine gujii lama tumatu jedhanii jalaa fuudhanii gondooro amma dhagaafatte gondooroon gizee kana bakka amma gondooroon. Wanni gondooro jedhamu nami obboleessa jeese hin qumaaxaa dhiiga fuudha qumaaxaa ta'a harka dhaba miila dhaba naafa ta'a baallaa ta'a nami obboleessa jeese kanaafuu gondooro. Ulfaadha gondooroo kana kan dhiqu eenyu? Gosma gujii keessa gosa jira gochi waa ta'edhan gosa waa ta'edhanu jira. Gosma gujii kana keessa jirti beersabii dhibiille keessa hin jirti garuu ittiin xaqqamatan malee nu gujiini asuma jiranii warra san fuudhanii nama ajjeessan uffata gaafa sanii gaafa nama ajjeesu inni qabullee mataa isaallee gaara ilaa rifeensa ilaa gaara gubbaa kanallee haadanii areeda haadanii rifeensa uffaa haadanii kamataa haadanii dhiiga hooleetiin dhiqee waata nami jedhamu. Waata. Gosa dhiqu jira. Gosa gujii kana keessa jira. Waata. Gondooroo sana nama dhiqu. Gondooroo sana nami dhiqu. Nami qumaaxaa isa nama dhoobu. Gujii kana keessa jira. Waata jedhanii waata sanattuu hoolee qalee dhiiqaan dhiqee
dhiiga saniin dhiqanii qumaa qawiisa dhoogganii daadhii naqaniiranii itti biifanii dullacha gondooroo loon qalanii hoolee mulqanii namichi nama gondoora sun fudhatee hoolee saniin galataa wayaa namicha nama ajjeese illee ni galataa dhiqanii qulqulleessan jedha gondooroo jechuun nama ajjeese nama obboleessa fi jeese waa akkasii tolchanii gondooroo jedhanii gondooroo jechuun kora fakkaata. Danuu kan jennu kun maal fa'ime? Danuun baddaa keessa innaa deeman halkan dukkanaan innaa deeman horiin fa badee barbaada irratti gaagura hidhatanii fa gaagura hiikata irratti badalaa qotatanii booyyee jira booyyee tana eeddoo dhaqiisa farratti jaldeessi fa guyyaa badalaa nyaatee jaldeessa ari'iisa baddaa keessa odoo yaa'anu jaldeessa fakkaatee nama bineensa jaldeessuma isa ijjeesisa odoo waliin yaa'anu jaldeessa isaa innaa darbate halkan immoo shek jecha dhagee bineensa isaa innaa darbate wanta sarratti nami gondoramu ambadee jedhanii iyyanii nami gondoramu nama akkasiiti nama dadhaan nama ijjeessa ka'uu ambadee jedhe jalqaba amma xumuraa isaa nu ibsaa. Durillee jira ammallee jira ammallee hojjechaa jirra durillee hojjetaa jiranii ammallee hojjetaa jiranii gosa gujii kan walii jette hakan gondoriitti laga waliin dhuganuu bishaan waliin dhuganuu dikkoota akkatti waliin hin baanuu mana tokko seenanii xajjii waliin dhuganuu haka gondoramuttu zariin nami keessa du'eef zariin nama jette hayyuun bahee ati biyya san qubadhu laga san dhugi marri ki achi bishaan ki achi jedhanii seera hayyuun kee gargar dhoggee gaafa gondoroo kana turanii walti fiden hayyoota ergatanii hayyuu ergatanii hayyuu dhaqa hayyuun kontoma daarimu dhaqee gondoro walti gondorama hin gondoran nama kenna beekaa ajjeese waaw beekaa ijjeenne lakki jedhee marraja hubateera hayyichi hayyoolee hubatteerti hayyuun kontoma daarimu jechuun gujiin lama tuuyyu kontoma daarimu. Sirna gondoroo keessatti kontoma daarimuun maal hojjetu? Gahee maalii qabu? Kontoma daarimu jechuun gujii mati gujii lama wal qarqara obboleeyyan jechuudha. Kontoma daarimuun obboleeyyan lamaan kun rakkoo walii wal qarqaranii haa ilmaalle haa intalaalle jiruu qabanuyyuu kontoma daarimuun waliin qaban jechuudha. Waliin qaban nama tokko ilmaa haadha hawwaniiti. Kanaafuu wal qarqaranii aadaa waliin qabanii niitii fuudhaallee daanuu tanallee beekaa kajjeesellee kahatellee kasaamellee hamaallee dansaallee kontoma daarimuun waliin qabanii jechuudha. Gujii jechuudha warra kun. Daanuudhaan ala beekaa kan ajjeese hoo akkam godhama? Nami gujii jedhamu beekaa wal ijjeessu. Beekaa ijjeessa jechuun sinqii midhaafatee hinduula jedhee xiyyitii bitatee hinduula jedhee waraana qabatee gujii waliin duulu walti hin duulu. Adoo baay'ee ijjeessallee danuu jedhama. Maal jennaan sirna dhaloota gujii irratti beekaan nami wal ijjeessu hin jiru marra ta'eef hin jiru. Gujiin nama tokko wal ijjeessuu hin danda'u. Yoo inni ijjeessallee hin tumatan hin tumachiisan hayyuutti tumachiisan. Inni nugaa tokko ijjeesee balleesseera amma tumadha hin jedhamu. Baay'eera ganame hayyuun baay'eera abbootiin seeraa baanii dha nimati amma hayyootiin seeraa kontoma daarimuun baay'ee asii jedha nama tokko lamaa miti hayyooti addee jirtu beekaan wallaalaa hundi baanii jiran gaaf tokko sunuu dedhaa ijjeessa yoo beekaa ijjeessile dedhaa ijjeessa malee beekaa ijjeessu maan aadaa muti gujii walii ijjeessu. Kanaafuu akka dhiiga baasuutti jalaa qabanii tumachiisan siin jedheeramu. Tumachiisanii jalaa fuudhe. Egaa kun kan isin darbaa jiru egaa Kunistira miidiyaan abbaa seeraa gujii girjaa godaanaa kallacha abbaa cirrattee wajjin turtii taasisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Turtii gaarii. Namicha fidanii ka'anii harka luka hidhanii ka'anii jala fidan. Warra jala gocha warra obboleessa jettu. Namni obboleessa keetti ijjeessa kun kana tumadhu dhaniin. Yoo inni tumaata harkatti fudhatee tumatu qaban irratti. Kaan jalaa busanii somee namichaa hin dhooggan. Aadaa gujiiti.
kabeekaa jeeselle dhiiga jissee amma gaa tokko balleesseera amma dhiiga akka jissamu fedhu aadaamutu gaafa tokko sitti dedhaan badeera kanallee balleessuun fedhamu dhumarratti Egidu ebo ini Dia tarai mati, ungkung gondor orang. Iga kapan mati kulle iga kapan mati. Ya mani kani dikani aku maha dikani kulle seni telatumma isani asil marro du erufi gondorani amma tala gujin agya gode wal fardavars. Ada umat Oromo guji berarti guman mali. Ada guji kesat guman injira. Guman nyata mah. Guman akam nyata mah. Wali jese nyaatam nyaachusu wal du'e yo bade nyaatu Kun sasa kunis jira mediati. Kunis jira median itti fufa. Walin tura dawada. in guji jese goma wali nyaatu kanyata mujira akanyata mujira nami ila nama daye balles ilu matan nami daye nama balles eltu guma qad nafsin namicha hinjirti mati namicha ila badera lubboon jira Jira. ila bade male lubboon jira kanaafu gaafa gumaa ila hin nyaatamu iltu gumaa qabdi ilkaalle gumaa qaba hin kaffala hayyuun muree kennaaf nama ila bade Kan nyaanne o. kan hin nyaanne gujiin dhiiga walii jeese hin nyaatu ijjeesee hin nyaatu gujiin gumaa walirra wal gondoora malee ijjeesee hin nyaatu hin qumaata. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya kun kan isinii darbaa jiru kunis jira miidiyaadha. Sagantaa isaa marsaa tokkoffaa asirratti goolabna. Ergaa guutuu isaa karaa yuutuubii chaanaalii kunis jira miidiyaatiin subscribe, like, share, comment gochuudhaan marsaa lammaffaa hanga wal agarruutti nagaan nu tura.